isauga qabsoon gurguddoon dhalattee jechuudha. So let's not underestimate abao civil society dhalee jechuudha. Kaafao civil society dhalee woboon achi keessaa dhalatee bahee jechuudha. Oto afran qallo jiraachuu baatte abao ni jiraataan gaaffii danda'e jechuudha. Warri alaabaa lafa nuu kaa'ee maqaa abao nu moggaase Oromiyaa nu moggaase seenaa irratti hin boonnu tun hundinuu tan beektee civil society keessaa baate. Kanaafuu tuffachuun qabnu civil society akkuma beektee uummanni Oromoodhaa amma gatii civil society dhaa waan beeknutti fakkaatu jechuudha. Even community teenyaa jabeeffachuu qabna. Namu bakka jirtanitti qaama civil society irraa tokko community teenya biyya keessatti gaa hotte duudaan jaarmiyaa jaarmiyaa hedduu qabani warra hotte duudaadhaa qofatti erga biyya san keessatti civil societyin galmeeffamte kuma shanii fi dhibba sadii. Kana keessa Oromoon meeqaa jira ni beektani sadarkaa biyyoolessatti የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ከጆ ኦሮሞ ነው ጎንቱን ቤተኒ ቤቴ አዮፓኒ ቀብና ዋን አዮፓር አላ ኦጉማን ኦሮሞን ሰደርካ ቢዮለሰቲስ ሰደርካ ኦሮሚያቲስ ኢብጃርቴ ማሊ ጋፊን ቢላ ጉዶታ ቴክኒካል ታቴ ተኻጅርቱ ዲሮ አፋን ኦሮሞ ህንበረኑን ቱን ሀገምተ ከሰርቭን ጎዶ ጀርት ጋ አፋን አማራን በረኑ ሀገምተ ኦሮሞ ሰርቭ ጎዳ ዩቲ ፊፉ ጋፊፍ ደንደሴቾይ ተካፋን ኦሮሞዳ afaan Oromoodhaatiin tajaajiluu danda'u qabna mootummaa federaalaa keessatti yoo kan danda'amne taate immoo atiin afaan Amaaraa saruu barataniitu Oromoo ta'anii qooda keenya kan mootummaa federaalaa keessatti akka tuqabnaadha. Yaada jechuudha fudhadhaa jechuudha miti yaada ammoo sabboonummaan teenya yoo Itoophiyaa laansii keessaan waan bifte Amara difni Itoophiyaa laansii baankii Amara difni wucci guddaay wannummaan beektee waajjiroonni mootummaa federaalaa nama miliyoon 2 ol lakkaa'u hana guutu beektee sabboonummaa jechaaf dhibne kun sabboonummaa natti fakkaatu jechuudha. We need to sit and debating godhame takka dhibni afaan Oromoodhaa afaan biyyoolessaa goone qooda keenya waajjiroota kana hunda keessa harkachuu. Yoo kun danda'amne haa beektee dhaloota agabsuun sirriidhaa gaafiif dandeessee jechuudha. Dhaloonni beektee adaamaa bira kutu dadhabee jira dhaloonni kun. Even sadarkaa beektee NGO keessatti illee wanni argamuu dadhabneef kanaa jechuudha. Itti yaadamu NGO 2953 jira Itoophiyaa keessatti. Toobiyaa keessatti. 2400 beete ta local jannon warra beete biyya keessatti ijaare 422 ammoo ta biyya alaati. Namni gaamu wanta na keessatti hirmaatan toora nama 200 ilaa 300 dhiyaatu baajeta Oromiyaa olitu maqaa gargaarsaatiin seenaa jira. Biliyoona 800 irraa beete ilaa biliyoona tokko lama tokko sadii fidanii dhufanii jira jechuudha. Maaleen kun hundinuu isa dhaqa. Maaleen kun hundinuu fitnaa hedduu dalagu jira jechuudha. Laagaamaa nu dalagu jira. Oromiyaa keessa kan jiru gaa intarastii keenya dura dhaabbataa jiranii jechuudha. Kanaafuu NGO keessattis mul'adha moodeela godhadhaa Ayooppaa. Dhimma biraas kaabbalina walitti dachaana. Haga qophii fakkaatu walitti dachaanitti nu hordofuu keessaniif ulfaadhaa galatooma. Tabikara itti guutaa bakka dogoggora sirreessaa asumaanuu saftii as deemtu tana sagantaa beektee legacy obboleettii teenyaa urgee diinagdeedhaa faawundeeshinii isaanii teessuma qabanii Saturday 12 April waa'ee sanirratti illee hundoonni keessummaa isaanii afeeree jira bal'inaan gaa qoreen qindeessituun sagantaa sanii waa'ee sagantaa sanirraa nu haasofti kunis civic society irraa tokko jechuudha. NGO dha kunis waan amma hin qabnu jennu keessaa tokko jechuudha. Kanaafuu gaa keessaniif ulfaadhaa galatooma. Tabikara itti guutaa bakka dogoggora sirreessaa asumaanuu saftii as deemtu tana sagantaa beektee legacy obboleettii teenyaa urgee diinagdeedhaa faawundeeshinii isaanii teessuma qabanii Saturday 12
April waa'ee sanirratti illee hundoonni keessummaa isanii afeerree jira bal'inaan gaa qoreen qindeessituun sagantaa sanii waa'ee sagantaa sanirraa nu haasofti kunis civic society irraa tokko jechuudha inni ijoodha kunis waan amma hin qabnu jennu keessaa tokko jechuudha kanaafuu gaa maqaa obboleettii teenyaa qaalii urgee diinagdeedhaatiin faawundeeshina dhaabbate kanallee biraa dhaabbannu kunis woomanu irraa duuchaadha. Gaamaatii fi waaleen isaanii waaleen isiidha dageessi obboleettii teenyaatti fufsiisuudhaaf waamicha hundaaf godhanii haa cinaa dhaabbannu. Ilmaan ayyaa haga gaa qophii tana fakkaattu kaawwalii dachaalu taaraa tanumaan nurraa guddifadhaa hedduu isa jaalanna nagaa waaqaa keessa nu turaa.